Olii deemee birrii baay'ee saaphadeera. Amboo deemeera. Shaashamannee deemeera. As Bishooftuu immoo tokkos birrii lamas Oromoon jijjiiramuu waliin jaallatan. Hayyee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii kun chaanala keessa isin baay'ee jaallattan Boonii Tiiviidha. Har'a immoo magaalaa Bishooftuu keessatti argamee straight prank isinii dalaguutii dhufeetiin jira. Prankiin koo har'a qabadhee jiraadhe maal seetan biyyaa ba'uun barbaade. Birrii na gargaaraan jedhaani nama meeqatu birrii na laata laata nama meeqatu birrii na gargaara. Warri chaanala kanaaf haaraa hordoftan immoo subscribe godhaa kana booddee viidiyoo babbareedaa kwalitii guddaa qaban qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Guddaa galatooma amma xumura viidiyoo kanaatti turtii gaarii. Beenaa ilaala amma xumura kanaatti viidiyoo kanaatti ilaala akka kenna mitoo keessa. Warra bajaajii kana immoo naa tursiisa. Warri bajaajii oofan kun birrii qabadhee ma yaada. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Jirra. Nagaa keessanii afaan beektolee ma yaada? Beektuni? Waa isin gaafachuu barbaadu. Beektu namni gaafa uffatee wayyaa uffatee deemu waan birrii qabu hin fakkaatu. Ani immoo beektaa biyya alaa deemuu fedheeni. Gara birrii 100 walitti qabadheera. Waraqati isaa jira kun bilbilarras jira. Biyya alaa deemuun barbaade beektaa viizaa Kanaadaadha beektaa viizaa hunduma isaa xumuradheera. Warra na gargaaran immoo lakkoofsa bilbilaa isaanii qabadhee lamma kan ishee kanaa qabadhee yeroon achi ga'u gargaaruun barbaade. Sigaleera birrii 10 birrii 1 birrii 2 Oromoon jijjiiramuu waliin jaallataniire. Utuu hojjetee jijjiiramuu waliin jaallatanii. Dhugaadha sirriidha. Sinis waama isin hirka jiru bajaajii hojjettu ati faama birrii qabdee yaada yoo na gargaarte maal rakkina qaba. 10 haa ta'u 20 haa ta'u 50 kuma tokkos. Maal biyya maa Kanaadaa maa deemta maal? Ani hojjedhee ma jijjiiramee ofii koo jijjiiramtu. asitti hojjetanii jijjiiramu. Amma si kennamu kana amma 100 kana qabattee gachi deemtu as biyya. 100 mee maalan bita bajaajii mun kunti kun 300 galini. Kaanti liqeeffattees ta'u ani immoo kanarraa Kanaadaatti badeen jireenya warra na gargaares jireenya koo jijjiiruu barbaade. Amma noo si kennan deeftee gargaarta. Lakkoofsa keessaniin qabadhee deema sinsiimii kana jijjiirtan taanaan dhufeen immoo deebi'ee isin gargaara. Waaqayyootu na argamiti. Agamsi kennine agamnu deebiste shi. Ammuma isin hirka jiru la birrii 500 haa ta'u 50 haa ta'u 10 haa ta'u ammuma sitti tole. Yoon jijjiirame haadhoo keetini ani Oromoo abboleessa keetini. Inni amma kiloo baay'ee dhufa agamu argatu. Biyaas inni kan namaati baay'ee si galee guyyaan galii galcha. Anis immoo yaa hojii dhuunfaatiin hojjedha. Agamsi gargaaru mi'a gamaa gomnati. Ammuma isinitti tolu amma dhibba yoon alaattan natti tolu. Kuma dhibbaa fi dhibba lama naa ta'a. Anu dhibba hojjetee oola dhibba sii kennee maal argata? Abbicha baay'ee dhibba galchee. Dhibba hojjetee oolta dhibba. Hojjetee siif maal kenna? Kudhanuma yoon alaattan. Tokkoffaan namni nama sarraanis immoo dhiirri yoo kadhattu irraa miidhagu. Dhiirri yoo kadhattu dhuguma immoo irraan bareedu. Irraan bareedu. Namnis dhugaadha se'u haga qabnu sii kenni. Qofa ittiin jijjiirami. Shantama mana laatu jiru. Ati kenniif ani 10 tanaan qabu amma hin hojjenne. Hin hojjenne? Beenzilli waddate nutti. Beenziliin jiru? Rakkisaadha moo dhuguma rakkisaadha. Shantama mana laatu kuma 50 godheen sii deebisa la. Waaqayyoota argamiti. Kuma 50. Lakkoofsa kee qabadhu kana. Lakkoofsa keenyatti miduwaa sagal. Ati amma nurraa fatta hojjete. Dhugaa amma dhugaatii isin irraan fadhu. Harkarratti barreessi kan waraqata nan barreessa rakkina qabu. Harkarratti badeema birriin ta'e ilaalee birriin kuma 50 ani sababiin kolfuu yeroo baay'ee namni naman. Ilaal paaspoortii xumuradhee. Waan hundi masaa. Tokkoffaan dhugaa sa'uusi. Ilaal paaspoortii xumuradhee viizaa qofa irratti rukutuun naafe waan sedhibu. Oromoon immoo nama akka koo qabaachuu isaaf iyyuu gammaduu qaba. Gammaduu nama akka kanatti rakkatee biyya keessaa ba'u duwwaa sagal. 12 Dubasha. Eshi guddaa galatoome 50. Kana ila waaqatu argaarani kuma 50 godheen si deebisu. Walitti immoo walitti rakkina sinima bajaajii kee kana isuma sirriin dubba ani ji'a tokko booda nan deeman. Qansiraama ji'a tokko immoo jireenya keessan hin jijjiiru. Duroo yaa qabdamu warra kaan. Rakkina qabu rakkina nama ammaatti 50 naa laata hin jiru. Guddaa galatooma baay'ee ni qabata. Eshi guddaa galatooma. Ayyee guddaa galatooma kaameraan kun nooti qophii. Kaameraa maal qoore? Qoosaa yoo raafaadha. Jijjiiramuu nama baay'ee barbaaddu jechuudha. Dhugaa jechuun baay'ee namatti toltu maaliif
jijjiiramuu ko baay'ee hawwitaniitu jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya birrii 50 laatee jira. Guddaa galatoomii birriin hin qabu malee birrii 500 sii kennan ture. Dhugaa guddaa galatoomii birrii kee. Aareen fudhadhu. Aareen rakkinaan qabu fudhadhu. Thank you. Baay'ee dhugaa baay'ee kabajama. Baay'ee booniitii birraa argate. Agumata illee badal gargaarraa wayitti bahu. Utuu hundi keenya kanatti biyya wal babbaafne garuu biyya Oromiyaa kee allee bahuun sirrii miti. Jechi koo kun sirrii miti. Irraa si kennee bara. Maali qarshii kanaan biyya keetti hojjettu sin jedhe. Biyya kee keetti hojjettu naan jettanii biyya keessan keessatti hojjedhaa innasuma dhaamsa dabarsinaa fi warra kaa biyya kee bahuu yaaluufis guddaa galatooma. Hojii gaarii siif haa ta'u obboleessi. Hayyee naa jiraadha. YouTube keessa nu bareedu. YouTube koo isinii barreessu. Hayyee. YouTube kiyya. Boonii tiyuu akkas alaabaa abbaa gadaa qaba akkas alaabaa abbaa gadaa loogoon isaa alaabaa abbaa gadaa qaba. Hayyee galatooma. Hayyee. Gata kam garra kana maal abbe safara kana kam safara kana asirraa ta'e. Asii sai. Anuma waan si gaafachuu fedhe. Safara kana waan si gaafachuu fedhe. Akka. Beetala biyyaa bahuu fedheeni. Biyyaa bahuu fedhe. Gadi qabee immoo birrii sassaabachaa jira. Gara Ameerikaan bahuu fedhe birrii 100 ina irratti. Naan isa nama kan gaafachaa jiru. Amma ammaatti gara birrii 200 wayii funaanna dheeraa 300 wayii immoo amma sirga jiru yoo naalaati. Ammoo. Jechuun an birrii tokkos birrii lamas birrii sadii sin tuffadhu nama fudhadha bakka hunduma isaa. Jechuun walitti qabadheen biyya naa bahuu barbaade deebi'ee immoo siniin hin gargaara. Sama sirriisaa garuu baadhaan jira amma manni koo yoo mana galee yoo mana argadhe jennu. Eshi kottu. Atee fidiyaa? Eshi. Bolesso. Akkam. Naa soofisiin maala waan keessi taasaaran. Yeroo waasi gaafachuu barbaade. Naa. Kottu asin namarraa isin yaadamnu. Jechuun maal seeti? Biyyaa bahuu fedheeni. Biyyaa bahuu fedhee birrii walitti qabachaa jira beektaa? Innaa uummata keessa deemee Shaashamannee isaan boosolu iddoo garaagaraa deemeen birrii gaggaafachaa jiru. Waama sirka jiru. Birrii tokkos birrii lamas uummati birrii naa laallachaa jira. Birrii tokkos birrii lamas uummata amma birrii baay'ee naa laate amma tokko naa laatti dabarti. Waama birrii tokkos birrii tokkoon baattu. Maal biyyaa bahuu kun barbaaddu? Biyyaa bahee jijjiiramuu kun. Taaksii? Birrii tokko kan taaksii kee deebiin jiru? Dhugaamu? Eeshi bakkaasamu. Dandeessu? Kam jirtu? Nagaa keessanii? Jirra. Nama afaan Oromoo barbaasuun barbaadaa jiran isuma fedhee nuu dhufeesi waan sin rakkisuu fedhe. Waan sin gaafachi. Na rifattu garuu. Afaan Oromoo waan nubichaaf beekaamu. Maal obboleessa naa tobsiisi kaa? Maaf nama naa tobsiiste? Cinqii maalii qaba? Akkam nagaa keeti? Jirta akkam? Jirra kunoo maqaan kee? Maqaan koo Masaratiin jedhama. Maal si gargaaru? Anoo beektaa? Safara kana dhufee nama afaan Oromoo haasa'us baay'eedha deeman as dhufee Ameerikaa gara Ameerikaa kana deemuu fedheeni birrii muraasa na irra deebi'eetaa gara birrii 100 walitti qabadheera 200 immoo naan jedhan. Achas maal isheen taatachi? Achimoo hojjedhee jijjiiramuudha akka biyyuma kana kan jijjiiradhee yaadee. Maal jaallatee asitti yeroo waan tokko hojjettee jijjiiramuun koo hin danda'amu qaama biyyaa mukaa deemuudha. Asitti immoo jijjiiramuun natti cime amma olii gad deemee birrii baay'ee saabbadheera Amboo deemeera Shaashamannee deemeera as Bishooftuu immoo har'an dhufe har'a magaalaa Bishooftuu immoo har'an dhufe uummata birrii naa laachaa jira kun akkula ammasuma buna birrii 10 birrii tokkos amma harka jijjiiruu naa laachaa turan. Rakkoon qabu maqaa sii kennina maqaamu tokko maqaan tokko sii kennina garuu biyya keessatti osoo deebitee sii wayya biyya keessatti osoo hojjettee. Biyya kana keessatti moo? Jechuun maal rakkinaan qabu garuu yoon garuu tun biyyaa bee lakkoofsa bilbilaa keessa naa kenni yeroon Ameerikaa bahus achi immoo jijjiiramees birrii si erguu hin danda'a. Lakkoofsa bilbilaa keessa. Lakkoon qabu duwwaa 960. 60. 16. 16. Duwwaa 8. Yeroon achi gahu immoo. Si gargaaru. Si bilbileen birrii si ergaa jira. Birrii 10 laatamni 100 godheen si galcha. Waaqayyo immoo dafqa kee bakkeetti nan bisu si galcha. Guddaa galatoominaa jira. TV prograamii waraabaa jirra. Kau birrii kee guddaa galatoom. No kamera kuno. Min ችግር አለ አንተ ቢሰጠኝ? እኔ አሁን 100,000 ምናምን ብር ሰብስቤያለሁ እና ትንሽ
ብር ነው የቀረኝና ቪዛ ምናምን ጨርሻለሁ። እሺ አንድ ብርም ይሁን ሁለት ብርም ይሁን በቃ የትም ብር ይሁን ደስ ይለኛል። በቃ ስጠኝ። ምን ችግር አለ? ኪስ ውስጥ ያለ ብር 10 ብርም ነው ያወዛል። ምንም ችግር የለም። ህዝብ በቃ እኛ ህዝብ በቃ እንዳለ አንድ ብር 10 ብር እየሰጠኝ ነው። ይሄን ሰብስቤ ከሀገር ሹፍ ነው የምለው። ወደ ውጭ ልከር ነው? ወደ ውጭ ልሄድ ነው። በኋላ ምንም 50 ብር እኔ ደግሞ አሁን እሄዳለሁ ወደ አምቦ ወደ ሌላ ሀገር ነው እኮ ወደ ደብረ ብርሃን ደብረ ማርቆስ ምናምን ነው እኮ ከዚህ በኋላ የምሄደው። ዛሬ ቢሰጠኝ ምን ችግር አለ? አልያዝኩም። አሁን መለሳል። እሺ ስንት ብር ትሰጠኛለህ? 50 ብር። እሺ በቃ ይመች። ቴንክ ዩ። እሺ እመጣለሁ ግን ነገ። እሺ ሲንከና ሌራ Nagagi sani? Payuma? Naasoo sistu asariko. Naguma? Jirtu? Jirtu. Waan beektaa olii gad deddeemee waa uummata keessa waa gaggafachaa jira. As immoo ganama afaan Oromoo haasa'us baay'eedha. Ijoolleen keenyas baay'eedha minire. Na beektaa biyyaa bahuu fedhee bara birrii 200 ni argadde birrii 50 maal ho'ina irratti. Na uummati amma marka jiru birrii 10 birrii 5 na gargaara. Waraqata baadhee immoo suuqirra jooruun natti hin tolle beektaa. Maal biyya barbaade? Ani gara Kanaadaa beektaa viizaa xumureen jira. Birrii immoo 50 ho'ina irratti suuqirra olii gaddeemee immoo ganama gaggaafachuun immoo baay'ee birrii 10 birrii 5 birriin tokko osoo jiraate Oromoon yoo ol gargaare gaariidha jedhe. Akkam? Naguma? Maani jedhamu? Maali baakii waan dafita facaalee maali? Facaalee nama. Ijoolleen mana baaniru? Baaniru eeru. Baane ganaan. Maal argameera mana nitu? Waan kana chaaram. Waan itti haasaadha beektaa? Itti meeraa sinoo baay'atanii tuyyu. Birrii wayya shaniitu laalaatanii birrii 15. Akkadheeni beektaa? Walla. Hai qoosaamini namni gaafa uffatee makadhatu nama yaadame hin fakkaatu beektaa? Maali waan ni jedhu yaada raawwate? Injiru? Injiru? Birrii tokko illee yoo qabatte birrii tokkos birrii lama hin tuffadhu. Jireenyi cimaa jireenya akka inni cime beeka. Ani sirra rakkadhe maal gochuu hin danda'a. Beektaa biyya alaa deemuu fedhee birrii muraasa wayina irratti isan uummata kee deemee gaggaafachaa. Ameerikaa. Haftaamii tokkotti dhagaatti ani nyaatu. Haftaamiin eessaa beeksisa? Haftaamii tokkotti dhagaa eessaan dhagaadha. Uummatuma koonaa hojjetan immoo. Hojii sin qabnu kunoo. Maaliin birrii qabdani? Birrii maali qabna? Hojiis birrii sin qabnu. Dhugaamu? Hojiin hin jiru? Hojii nu qaxaruu itti bannaati. Chaayinaa acha wallee. Duukamii moo? Rakkisaadha gaa hundumti keenya silaa hundunaadha. Galatoomaa garuu guddaa galatoomaa. Qoosaa TV ho'i waraaba. Galatoomaa dhugaa nama gargaaru yaaduma namaa kennuun dhugaadha. Kaameraa kun chikalu kaameraa. Galatoom ishii guddaa. Budii nutti qabattu. Galatoom ishii.